Babaroda ya Oromo Kalencha Wahankoda Gotoni Kenya Kalesa Akuda Manu Sena Tuzena Hadesa Ya Diga Ko Waljabesa warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam naga keessanii baga naga jiraattan isiniin jedha. Anziyatu ben harwaan ajaa'iba tokko isinii qabadhe dhufe namoota hedduu guyyaa har'aa kana shabakaan didaa ooleera sawaan duraan firii dalagullee xiqqeedha halkan irra dhaabbatee jira. Achi as namoonni hedduun piinkii bitachuuf uumama olii gad fiffiigee akkasii shabakaa nama soqaaru baay'een arguma jira yuutuubarra. Kanaafuu furmaata tokko isiniif fidee dhufee shabakaan bilaashaallee ni jira. Akkasuma shabakaan riyaala 15 qofatti guuttanii baatii tokko fayyadamtanillee zeenii irratti ni jira jechaadha. Turtiin keessan na wajjiin haa ta'u YouTube kiyya like, subscribe, share gochuudhaan akkana cinaa dhaabbattan isiniin jedha. Ana moo shabakaa bilaashaallee qabee isinii fidee jira. Akkasuma riyaala 15tti guuttanii zeenillee baatii tokko akka barbaadanitti waan barbaadan fayyadamuu dandeettanii isiniin jedha. Hayyee gara barnooticha keenyaatitti haa deemnu. Akkuma beekamu shabakaan bilaashaa moo durallee isin barsiisee jira. Viidiyoo waan dura gadhiise jala seenaa laala. Ka ammaa kuloo kunis dalagu jira. Kunillee akka ajaa'ibaa kanatti dalagu jira. Ni dalagaa isatti illee fayyadamuu dandeettanii zeenidha jechaadha. Haala kana irra deeffattanii jalallee gubbaallee akkuma argaa jirtan kana huno. Kanaafi kanarra deeffattanii kuloo akka haala kanatti fayyadamuu dandeettanii bilaasha dalagaa wata akka birrii takka malee ajaa'iba kanatti dalagaa isiniin jedha. Kun ka bilaashaati. Ammas ka biraan jira. Durallee isin barsiisee jira akkanumarra deebi'aara malee. Shabakaan bilaashaa ammas tokkos kunoo inni kunillee ajaa'iba kanatti dalagaa. Bakka shabakaan zeenii sirriitti dalagutti inni kunillee ajaa'iba kanatti dalagaa jira. Inni kun lawaan har'allee bilaasha dalagutti jira itti fayyadamaa isiniin jedha. Ammas ka riyaala 15 isinii argisiisuu deema. Riyaala 15 zeenii irratti itti guuttatan jechaadha. Kaardii 20 bitattanii 17 seentii isinii 15 shabakaan hidhattanii lama keessa isinii hafuu dandeettii jedha. Akka isinitti shari'aa zeenii irratti riyaala 15 hidhattan kama duraa sanii aappeen hin jijjiiramne kuloo kaman itti fayyadamu jiru kana isuma kana fayyadamu jira. Kuloo kaman itti fayyadamaa kana argaa jirtanii. Akka ajaa'ibaatti dalagaara kunoo. Arguu jirtanii sa'aatiillee akkanallee akka karra deeffattanillee kunoo asiin jalqaballee kanarra deeffattanii gubbaa irrattillee United States irra deeffattanii kuloo ka xiyyaarra kaa'e kana ulaa haala kanaan isin dalagaa isiniin jedha. Riyaala 15 qofa itti guuttattanii baatii tokko sirriitti isinii dalagaa piinkii minaamin jettanii waan cinqamtan takkallee hin qabdanii isiniin jedha. Isa Play Store keessaa buufattanii fagoollee miti. Ka akkanaati akkaataan isin itti ergitan ammoo mana risaalaa keessa seentan. Mana risaalaa keessa seentanii erga mana risaalaa keessa seentanii booda kunoo qubee baaguddoo lakkoofsa 3 jechaadha. Kanatti ergitanii baaguddoo lakkoofsa 3 959 itti ergitan jechaadha. Haala saniyyootti ergitan riyaala 15 qofaan baatii tokko akka ajaa'ibaatti isinii dalaguu danda'a. Anama isaan fayyadamu jira. Ganama kana sawa duraan sawaaf fayyadamaa ture. Sawaawwan edaal kan irra dhaabbateef ma barbaade durallee ka bilaashaa kanneeniif fayyadamaa ture. Bakka nama jiru kan shari'aan xiqqoo zeenii waan dadhabdu taateef kana riyaala 15 itti guutee amma itti fayyadamu jira. Isinillee akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Guyyaa irraa kana ammoo cinqamaa oltanii ijoolleen su'uudiin ni beeka. Shabakaan isin diddidee ka sawaa waan dhaabbateef ka zeenii kanatti fayyadamuu ni dandeettanii. Ammas ka riyaala 25 illee ni jira. Qubee iyyaa guddaa barreessitanii lakkoofsa 25 barreessitanii 959 argitanii sunillee piispoonii diimaadhaan dalagaa. Waan akkanaati isiniin jedha. Barnoonni kiyya karraa kana fakkaataa. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Barnoonni keenya karraa kana fakkaataa. Turtii gaarii.